रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warroongeelaa har'as sagantaa ishee garagaraa qabatte kunoo dhiyaatteetti. Fagoof dhiyoo haala garagaraa keessa teessanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumaaf nagaaf ayyaanni Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif baay'atuun jira. Qopheessaa sagantaa kana ana Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo akkasumas immoo dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaruu qabannee dhiyaanneerra. Akkuma isin yaadattan torbee darbee ergaa sagalee Waaqayyoo keessatti waa'ee advookasii yookaanis immoo namoota ofii isaaniitii dubbatachuu hin dandeenye warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uu isa jedhu irratti waldaan kiristaanaa dirqamni kun akka irra jiru sagaleen Waaqayyoo immoo akka amanaatti akka nutti dubbatu akka nu abboomu isa kana waliin dubbannee turre. Akkasumas immoo waldaa Oromoo warroongeelaa Osloo keessatti guyyaan advookasii wangeelaa tokko akka qophaa'uuf adeemuu isinii tuqeen ture. Sagantaan advookasii kun haala gaariidhaan sanbata guddaa darbee as magaalaa Osloo waldaa Oromoo warroongeelaa Osloo keessatti adeemsifameera. Guyyaa kana ergaan sagalee Waaqayyoo advookasii ilaallatu yookaanis immoo namoota miidhaman namoota sagalee hin qabne dubbachuu isaaniin gargaaruu isaaniif ho'uu ilaalchisee ergaan sagalee Waaqayyoo kan darbe si'a ta'u lammiiwwan keenyaa qe'ee isaanii irraatii buqqaanii rakkina guddaa keessa jiraniif immoo battaluma sanaa horiin walitti qabameera. Dirmannaan amantootaa fi haalli gaafa sana ture kan nama gammachiisudha. Guyyaa kanaa ergaa sagalee Waaqayyoo luba waldaa Oromoo warroongeelaa Osloo kan ta'an luba Fiqaaduu Gurmeessaatiin dhiyaate keessaatii kutaa tokkoffaasaan har'a isinii dhiyeessa. Waaqayyo warra sagalee hin qabneef akka sagalee taanu warra rakkataniif immoo akka hoo'inuu nutti dubbataa. Advookasiin wangeelaas isa kanaa jedha ergaan barumsa isaanii. Obboleettiin keenya Margee Soobir biyya Awustiraaliyaa magaalaa Perz irraati dhuga ba'iinsa ishee torbanoota darban keessaa nutti himuu jalqabdee torbee darbee dooniidhaan galaanarraa biyya Soomaaliyaatii kaastee biyya Yemen galuu ishee nutti himtee turte. Biyya Yemen akka galaniinis rakkinni akka isaan irra ga'e akka nutti himuu jalqabdeen turte sababa hanqina yerootiif kan uumama addaan kun Margeen har'a lafa torbeetti dhaabderraatii kaaste Yemanii kaanii gara Saawud Arabiyaatti ce'uudhaaf yeroo abbalanitti rakkina isaan irra ga'eetii nu taphachiisti gargaarsa Waaqayyoo achuma keessatti argina. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa hamma xumura sagantaa keenyaatti lakkoofsaan nu waliin turtan isin affeeraa faarfannaa kanaan karaa ergaa sagalee Waaqayyoottan isin dabarsa. Garuu jallatanii jallatame eessatti jallatee boonaa madaalli uumamaa namni sitti hirkate maaliif atootama namni sitti hirkate maaliif atootama namni sitti hirkate maaliif atootama Gooftaa ilaali Yesuus ilaali dhiibbaan kun maaliif jallatee madaali Abbaa ilaali Moti ilaali dhiibbaan kun maaliif jallatee madaali
maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali ilaali maaf jallatee madaali. Wanta hundumatii fi madaaliin dubbii waaqayyooti. Macaafa qulqulluun madaaliidha. Siyaasaafis madaaliidha. Aadaafis madaaliidha. Kiristaanonni akka ittiin fudhataniitu ittiin hojjetu. Madaalii jedhamee ittiin wanta hundumaatti ilaalanii isa ta'ee isa hin taane keessaatii kan isaan itti caanii baran macaafa qulqulluudha jechuudha. Advokeessi jechuun akkuma isin dubbatamaa ture waan tokko deeggaranii ifatti dubbachuudha. Ifatti dubbachuu gargaaruu akka ta'etti dubbata sagaleen kun. Namoonni dhuunfaanis ta'uutii garteedhaan dhaabaanis ta'anii waltajjiitti bahuudhaatiin yookiin immoo qorannoo addaa gochuudhaatiin waan tokko isa dhibame sana bukkee dhaabatanii gargaaruu jechuudha. Kaayyoon isaa maaliif akkuma isa dubbatamaa turedha. Kaayyoon isaa akkuma isa dubbatamaa ture namoota sagaleen isaanii dhaga'amuu dadhabeetiif afaan ta'uu namoota mirgi uumamaatiin kennameef irraa sarbameef dubbachuu yookiin immoo gaaffii poolisii ta'e sabni tokko kaasee gaafatu qaama dhimmi isaa laallatu keessaanis alaanis akka ni beekamuutiif gochuu deemsa siyaasaa keessattis namni miidhame sun olaantummaa akka argatuuf gochuu keessaatiif alattis odeeffannoo jiru hundumaa funaanuudhaatiin namoota isaan gargaaran bukkee dhaabachuu akka ta'etti dubbata. Hiikisaa jira kaayyoo isaa jiriitiin. Mirgi uumamaan kenname kun maayin sagalee waaqayyoo keessaati. Mirgi uumamaatiin kenname akka dubbii sagalee waaqayyoo keessatti ilaallutti waaqayyoo waan hundumaa erga uumeetii boodee kottaa akka bifa keenyaatiif akka fakkeessa keenyaatti nama hin uumna kan jedhutu caafamee jira. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 itti dabalee faarsaa Daawit 8:5 immoo yaa waaqayyoo kana keessaa immoo xinnooruma of keessatti gadi of xinnooruma ofii kee gadi gootee gonfoo guddinaatiif ulfinaa mataa isaarra keessee nama kana dheetu dubbata. Bifi waaqayyoo ni jedhamu kun yookiis bifi waaqayyoo kun warri afaan Ingiliffaati afaan warri Laatiniitiin immeegoo daayi ni jedhu kuni isteetisii namaa akka ta'etti dubbata. Isteetisii irraati namni tokko isteetisii namaa akka ta'e sadarkaa namni tokko hawaasa keessatti qabaatu jechuudha. Namni tokko nama gidduutti kan inni qabaatu isteetisii isaati. Inni kun waaqayyooti kennameef namni kenneef miti namatu kenneeftu hin ta'in waaqayyootu kenneef jechuudha. Lammaffaa fakkeenya waaqayyootti uumame yoo jiru human dignity kan jedhamudha. Kan inni diigamu human dignity akka ta'etti ilaala. Kanaatiif istaatesii isaatii fi human dignity kun waaqayyootiif namaaf kenname jechuudha. Namaaf kenname miti. Waaqayyootu yommuu uume kanaatiin nama uume. Namoonni fakkeenyaatiin nama guddaadhaan nama xinnaatiin garaagara baasaniitu ulfina kennuuf ta'a. Sagalee waaqayyoo keessatti garuu kan miti. Namni lubbuu qabu hundumtuudhaan bifa waaqayyootiin kan uumame istaatesii inni qabu yookiis immoo digniitii inni qabu walqixxee akka ta'etti sagalee waaqayyoo dubbata. Inni kun yommuu inni miidhamu yommuu inni karaarraa kaatu yommuu inni iddootii kaatu waaqayyoo hin jaallatu. Maaliif kennaan kun waaqayyoo biraa kenname waan ta'eetiif. Kanaaf namni bifa waaqayyootu uume yoo jennu namni hafuurii waaqayyoo keessa jiruudha nama hubachuudhaatii fi waan tokko gochuu danda'u akka ta'etti dubbatu. Namni kuni namni waaqayyoo keetti uume kuni bulchuu kan danda'uudha. Nama isa kana kan bulchuu danda'u uumama waaqayyoo uume kanas immoo bulchuu akka danda'utti waaqayyoo kan kennee jechuudha. Namni bifa waaqayyoo qabachuun maal jechuudha? Waaqayyoo wajjiniitiin walitti dhufeenya kan qabuutii fi nama wajjiniin walitti dhufeenya kan qabu jechuudha. Akkasidha bifa waaqayyoo kun. Akka ittiin itti kaa'ame. Fakkaattii waaqayyoo yeroo namni jedhu immoo akkuma sila dubbadhetti immoo namoota kabajaan ulfina akka argatuuf kabaja akka argatu waaqayyoo isa kanaatiin akka inni uumedha. Namni kabajabaadha. Namni ulfina qabeessa. Inni guddaanis inni xinnaanis lubbuu kan qabu hundumtu kabajamtuu
ulfina qabees akka ittiin ilaala madaanii waaqayyoo sagalee waaqayyoo akka ittiin ilaala jechuudha. Isa kana duwwaa miti namni waaqayyo muume fedha guutuutiin uume free will kan jedhamu jira sagalee waaqayyoo waan keessatti teoloojii keessatti free will namni isa hamaas isa gaariis filachuu akka inni danda'uutiif waaqayyoo kenneera aboo kenneeraaf jechuudha. Isa kanas immoo Diitiroonoomii maannoo keessa deebiidha boqonnaa 30 lakkoo tokkoo fi gosa gadaan dubbifneetii fi isa gaarii sagalee eebbaaf abaarsa fuula keessa turan kaa'aati kana keessaa kan filattan filadhaa sagalee waaqayyoo. Kanaaf namni filannoo qaba jechuudha. Uumamaatiin filannoo qaba jechuudha. Namni akka ittiin uume jechuudha gaati. Uumamni mirgi waaqayyoo namaa kenne isa kanadha. Mirgi waaqayyoo uumamni sagalee waaqayyoo keessatti kan inni namaa kennu isa kanadha. Mirga kanaatiin kan uumeera waaqayyo sagalee waaqayyoo dhimmi namni isa kanaani yeroo hundumaa mirga dhalootaatiin kennameef kanaatiif yeroo hundumaadhaa ittiin jiraachuu akka danda'uuti fira waaqayyooti. Haa ta'uyyuu malee namni mirga waaqayyo isaa kenne kana waan gara biraatiin nama gara biraatiin yoo biraatiin molqameetii fi waaqayyoo cal jedhee ilaalu sagalee waaqayyoo keessa. Mirgi kun mirgi waaqayyoo naa kenne kun uumamaan kan hin fudhadhe kun waan kun naa kenname kun yommuu inni namuma akka kootiitiin narraatiin molqamuu fudhatamuudhaatiif jedhu waaqayyoo isa kanaatiif firdii qajeelaa kennan sagalee waaqayyoo. Fakkeenyaatiif saba Israa'elii fudhachuu hin dandeenye. Saba Israa'elii yommuu isaan biyya Gibxii keessa turanii biyya Gibxii keessatti rakkina guddaa keessa akka isaan turanii agarra. Yommuu mootiin Fara'oon isaaniin hin beekne tokko biyya keessatti yommuu dhufee mootii ta'etti rakkina guddaa keessa akka isaan galan agarra. Rakkina isaan keessa galan maa'in isaan kuni akka isaan zanii isaanii hin baay'anneetii fi Jinoosaaytiin akka irratti gaggeeffamuutiif ta'eera sababiin isaa ijoolleen dhiiraa kan ta'u hundumtuu akka ajjeefamaniitiif taakseshinii guddaan akka irratti akka isaan baasan godhameera akka isaan hiyyoomaniitiif eegasii booda garbummaa akka isaan galaniitiif waaqa isaanii akka isaan waaqessaniitiif godhameera achi keessatti. Kanaatiif isa kana Jinoosaaytiin irratti hojjetame kanaatiif taakseshinii guddaan irratti godhame kanaaf miidhaa guddaa kana waaqayyo waaqarraatii ilaalee waaqayyo waaqarraatii yommuu ilaalutti miidhaa kana argeera iyya kanas immoo dhaga'eera dhiphina kanas beekeera akka isaan ba'aniitiif gargaaruudhaatiif yommuu ifatti dubbatoota kana as keessatti ariifuu keessa agarra jechuudha. Yaada gargaarsaa kana keessatti Museen saba kanaatiif hin ergamedha. Advokeessi ta'e Museen. Museen waaqayyootu qopheesse duraatiin waaqayyoo itti mul'ate eegasii boodee ajaja kenneef wanta inni godhu saba kanas immoo dhaqee akka inni gargaaru jechuudha dubbate sabi kuni garbummaa qaamaa jala kan jiran waan ta'eetiif garbummaa jalaatii akka isaanii luba ba'aniitiif political liberation and oppressed regime yookiin immoo biyya isaan achi keessatti ofiisaaniitii fi siyaasaatiin gadi qabamaa jiru waan ta'eetiif lubummaa kan akka isaan argataniitiif itti dabalee waaqa isaa waaqessan waaqa garbaadha waan ta'eef kana keessaatti lubummaa akka isaan argataniitiif Museen yommuu dhaqee mootiitti darbee maanguddoota saba isaa itti dubbatuutu agarra gargaarsa jechuudha. Advokeesii achi jalqaba. Akka inni gargaaru namni kun akka inni gargaaru gargaaranii bukkee dhaabatanii akka isaan gargaaranii ba'aniitiif nama kanaa sin gargaaranii waan godhu miti. Ijoollee yommuu isheenii daa'imtuu harkatti qabanii kayyaniitu kaasu. Akkasuma namni tokko yookiin immoo hawaasi tokko yookiin immoo sabni tokko waan sana keessa bahuudhaatiif yommuu nu warraaqii godhutti bukkee dhaabataniitu gargaaruu irraa bukeessi ani sibiran jira dhaabatanii sibiran jira lafa dadhabeetti isin gargaara. Akkasitti utuu hundi bajjootu inni kun bibilika. Akka ittinitti sabni kun yommuu inni achi keessaatii ba'uutii agarra. Kana keessaatii maaltu ta'anii libreetii ta'an
waan barbaadan sana keessaati biyya sana keessaati hin ba'an biyya argatanii siyaasa isaanii sagali qabu keessaa hin ba'anii akkasumas immoo isatti waaqessan waaqa ormaa sana jiraati ba'aniitu waaqa waaqayyoo sana uumaa sana waaqessuutti ka'aniiti. Yommuu sanatti waaqayyoo saba sana eega buusee baasetii booda geggeessitoota kaa'e waaqayyoo saba kanaatiif geggeessitoota kaa'eera. Geggeessitoota hawaasa keessa geggeessitoota 4 jira. Yeroo sana keessa akka moofaa keessatti eewu isaan mootota, raajota, luboota, maanguddoota. Isaan kun saba kana bukkee dhaabataniitu haqa yookiis immoo qajeelummaa saba sana keessatti godhu nama kanatti godhuti bukkee godhanii gargaaru jechuudha. Saba sana mirga isaa waaqayyoo keetti uume kana yommuu sana akka ittiin utumanii taa'anii agarra jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessaatti. Sirriitti waaqayyoo namoonni hundumtuudhaa geggeessitoonni kun qaamni geggeessitotaa kun namni kun hundumtuu qalbii bilisummaatiin gocha haqaatiin cunqursaan tokko turre hin ga'iin hacuuccaan tokko turre hin ga'iin gadi qabamuun tokko turre hin ga'iin jireenya sirrii ta'ee hawaasa keessatti akka inni qabaatuutiifiti gargaaru. Mootonni, raajoon, luboon, maanguddoonni Israa'elootaa jechuudha. Doosna keessatti. Jarreen kanaatii fi saba sunagaatii namoota isaan gargaaran seera keessa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 hamma 9 kan jiru. Kanaafis isin yaada garaa keessanii isa haguugame qulleeffadhaa. Si'achis deebitanii boqu jabeeyyii hin ta'inaa. Egaa Waaqayyo gooftaan keessan waaqayyolii irratti waaqayyoodha. Gooftaa gooftotaa waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhas. Inni nama waliin caalchisu gabbarsuus hin fudhatu. Inni ijoollee abbaan irra hin jirreef dubartii abbaan manaa irraa du'eefis firdii qajeelaa hin kenna. Inni nama galaa hin jaallata, nyaataaf uffatas hin kennaaf. Isa kanaa dhagaatiin namoonni achi keessa jiraatan waaqayyo kun waaqa guddaadha. Waaqa hundumaa gargaaraa jirudha. Isa kana walitti waan tokko hin jiru. Inni isa kanaa jira gaditti buubula hundumtuudha. Kanaatiif ijoolleetii kaasa ijoollee abbaan irra hin jirre hiyyeessota kana akka isaan gargaaraniitii dubbii waaqayyoo keessatti dubbataa jechuudha. Isa kana immoo waan qaban keessaatii walitti fiduudhaatiin yoo isaan hin qaban ta'eetiif sira keessa dhiboo qonnaa 24 sira keessa dhiboo qonnaa 24 19 kaafnee jamaatti ol guunneetii fi maasii isaanii keessaa waan argatan hundumaa keessa waan argatan keessaa walitti qabanii fidaniitu ittiin jaajisu jechuudha. Walitti jaajisuu dhaban kana. Boqonnaa sura keessa dhiboo qonnaa 24 19 Maasii kee keessaa midhaan haamtee yeroo galfattu bissii tokko maasii keessatti yoo irraanfatte fudhachuudhaaf deebitee hin dhaqin. Waaqayyo gooftaan kee waan ati harka keetiin hojjettu hundumaan akka si eebbisutti inni nama galaadhaa fi ijoollee abbaan irra hin jirreef dubartii abbaan manaa irraa du'eefis haa ta'u. Mukeetii ejersaa kee irraa ija isaa yommuu harcaaftu damee isa irra darbitetti deebitee hin urgufin. Inni irratti hafu nama galaadhaa fi ijoollee abbaan irra hin jirreef dubartii abbaan manaa irraa du'eefis haa ta'u. Ija waynii iddoo dhaabaa waynii keetii keessaa yeroo galfattu booddee deebitee hin funaanin. Inni hafu immoo nama galaadhaa fi ijoollee abbaan irra hin jirreef dubartii abbaan manaa irraa du'eefis haa ta'u. Atis biyya Gibxiitti garba akka turte yaadadhu. Kanaaf dubbii kana akka gootuuf ani sin abbooma. Namoonni wanta irraatii galfatan hundumaa keessaatii isa hafee walitti qabanii namoota warra of hin dandeenyeetiif akka isaan kennanii jechuudha. Yeroo ammaa kana boodaan eegamaa inni kan isheen gootu amma yookiin kan irraatti kan kaate namoota warra of hin dandeenye hawaasa keessa jiru. Namoota ijoolleen abbaan isaa hin adoo'an hawaasa keessa jiru.
namooti maatiin irraati buqqaaniitiif iddoo diddaa kan ta'an hawaasa keessa jiru rakkoo keessa jiru kanaatiif wanta qabdan kanarraa akkuma isaan jechuudha waan qaban kana yommuu walitti fidanii isaan kan akka ni gargaaruutiif akka ni ta'uutiifidha kanaaf akka ittiin bulamaa jiru sagalee waaqayyoo keessatti. Nagaatanii haatame hawaasi maatame toora jireenyaatu kala kaalfame maata jarsee laaltaa gooftaa kuttaasaa kaa'ame sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname gooftaa ilaali Yesuus ilaali Ibbaan kummaali maaf jallatee madaali Abbaa ilaali mootii ilaali Ibbaan kummaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali ilaali maaf jallatee madaali. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa ittaansuudhaan immoo dabareen kan dhuga ba'imsaatii akkuma jalqaba isin beeksise obboleettiin keenya Margee Dhufeeraa Soober har'as dhuga ba'insa ishee nu hiruu itti nuuf fufti. Akkuma isin yaadattan torbee darbee Margeen biyya Soomaaliyaatii kaastee galaanarra dooniidhaan biyya Yemen galuu ishee nutti himtee turte. Biyya Yemen akka galteenis rakkina guddaa keessa galuu isaanii gariin isaanii waraana walakkaatti of arguu isaanii nutti himtee turte kan nuun addaan kunne sababa hanqina yerootiif jechuudha. Qophii keenyarraa keessatti Margeenii Yemanii kaastee gara Saawudii Arabiyaatti dhaquudhaaf yeroo abbalanii turanitti rakkoo isaan irra ga'eef harka gargaarsa Waaqayyoo isaan qaqqabatee nu taphachiisti. Hundumaafuu faarfannaa kanaan gara dhuga ba'insa Margeetti jira. Safina kotee himeeffitu miisana beekaa faala fallitu lubbu koolchitee taadurraa siifan kennamu doosa gararraa. Safina kotee himeeffitu miisana beekaa faala fallitu lubbu koolchitee taadurraa siifan ta'uume doonni gararraa. Akkasin jagannee tasiyate karakee taabate abdiin koojjigee. Yemen ittiin fuudhanii Saawud Arabiyaa mucaan fuudhee deemsu yeroo nu ceesisaa jiru. Yemen keessaatti dimbira iddoo tokkorra dhaqee nu qubachiise. Mana inni keessa dhaqee saatii booddee nu qubachiise sana keessatti karaa deemuudhaaf miillaan egaa kana booddee miillaan deemna gatii ta'ee fi qophoofnee teenyee galgala kana ba'uudhaaf tu jirru galgala sanatti makiinaan wattaaddaraa lama fiigee dhufee balbala rurrukutanii ol lixanii uniinis sadafii qawweedhaan rurrukutuudhaan mi'a keessan fudhadhaa kottaa makiinaa kanatti seenaa nun jedhan. Yeroo sanatti nu daddarbatanii warra dhiiraa makiinaa tokkotti warra dubartootaa immoo makiinaa tokkotti nu naqatanii nu fudhatanii sokkan. Makiinaa kanaanii makiinaan kun akka xiyyaaraa lafarra fiigge. Nu fudhanii fiigee deemanii dubbachuu hin dandeenyu maal jechuu hin dandeenyu nu rukutuu warra dhiiraa keenya kana rukutuu maal walii gadi darbatu makiinaa kana keessaa mataan isaanii ol jechuu hin danda'u. Akka kanaan dhaqanii lafa iddoo tokkotti akka
akka mana barumsaa wayii natti fakkaata halkan egaa wanticha achitti nu harcaasanii lafa sanatti nu bubuusanii hunduma keenya warra dhiiraa iddoo tokko teessisanii ammas dubartootas iddoo tokko teessisanii hunda keenya afaan qawwee nutti qabanii sakattaatanii waan nurka jiru hundumaan nurraa funaannatanii ammas makiinaatti deebisanii namaa nuun jedhanii makiinaatti nu naqanii wattaadara kan biraatti nu kennan ammas nuuf wattaadara sunis baay'ee irrukutu dhiirota keenya kanaa maal akka tokko godhu nuuf fudhatanii sokkan nu makiinaa kan biraatti nu naqanii ammas akkuma kana makiinaan kun ammas deemtee walitti dubbachuu hin dandeenyu waan tokko jechuu hin dandeenyu warra dhiiraa wajjin wal arguun walitti dubbachuu hin dandeenyu isaan dubbachuu hin danda'an dubbachuu dandeenya garuu dubartoonni keenya sodaatanii cal jedhu malee dubbachuu dandeenya turre afaan nutu beenne antun afaan beekena gargaara ture fuudhanii ammas deemanii ammammoo inni silaa iddoo mana barumsaa wayii nutti fakkaata qiliilee caakkaa bosona gara daqiiqaa 20 ol makiinaan kun gara 160 ol fiidinatti fakkaata ta'ee 200 taate ta'ee iyyuu hin beeku dhaqanii achitti nu naqan achitti yeroo nu harcaasan bosona qiliilee wanti tokko kan hin jirre sagaleen namaa kan hin jirre caakkaa duwwaa kan ta'e egaa bosona ta'uu isaan arga malee maal akka ta'e hin beenu kan isaan karaarra nu oofus immoo miti yeroo nu oofanis karaarraa kaatanitti kan isaan akka kana nu fuudhanii fiiganii dhaqanii achitti tokko hunduma keenya hiriira qabachiisanii dubartoota masmara tokkorra dhiira masmara tokkorra qabachiisanii dhiirota keenya kana sadafii qawweedhaan asii gadi saggoo isaanii keessa sadafii qawweedhaan asii achi irrukutuu in kabaluu in dhiitu billiitii isaanii kana keessa ilaallatanii xaa godhanii dhiitanii gaggabsuu rukutanii gaggabsuu sadafii qawweedhaan akka kanaa warra dhiiraa keenya kanatti taphachaa isaaniin erga dhaqanii isaaniin tetteessisanii nuun immoo dubartoota kana warra dhiiraas akka kana sakattaatu rifeensi mataa keenyaa inafu wayyaan keenya inafu cabsaan paantii keenyaallee tokko isaa sakattaatanii warra dubartootaas warra dhiiraas obboleettii warqee mataa irratti dhaabattee deemte tokkotu jira ture mataa ishee irratti rifeensa mataa qaqqabaniitu sakattaatanii mataa ishee kana keessatti warqee arganii mataa ishee kana yeroo sana sadafii qawweedhaan mataa ishee aadanii irraati dhaa warqeen sun keessa jiru muranii irraa fudhatan sana booddee immoo deebisanii obboleeyyan dubartootaa kana tokko saanii achi maatsanii saala dubartootaa kana keessa harka isaanii kaanii sakattaatanii kanaan dura fudhatanii beeku argatanii beeku ta'a isaan ekspiriyaansii qaban irraa hojjetu maatsanii isaanii saala isaanii keessa qabeenya sakattaatan sana booddee erga waan raawwatan waan barbaadan raawwatanii booddee jarri kuni dhiironni keenya dubbachuu hin danda'an galagalanii gara keenya ilaaluu hin danda'an dhiiroti kun immoo warruma callisnee walii wajjin deemnu kana abbaa manaa fadha manaa jennee somnee deemna maaliif biyya arabaa keessatti abbaa manaa fadha manaa jettanii hin deemtan taanaan mirga hin qabdan dubartiin tokko qofaa ishee deemuu hin dandeessu warruma wajjiniin akkasumatti waldeemaa wajjiniin biyyummaamaa fi hundumti keenya baqiisa deemnaa wajjin deemnu kan abbaa manaa haadha manaa waliin jenna somnee nuti wal beeka obbolaa lamaanis abbaa manaa haadha manaa waliin jedhu hiriyyaa lamaanis abbaa manaa haadha manaa waliin jedhu akkas jennee koodiidhaan deemna jechaadha isa kanaafi amma booddee erga sakattaatanii raawwatanii booddee isiniin warra dubartootaa ilaahin argitu ibsaa sana ilaahitiin isin gamsanatti argaa jirtan kun saawud arabiyaadha achitti dhannee isin caafnee deebi'uu dandeenya garuu warra dhiira keessanii asumatti hambifna nuun jedhan yeroo isaan akkas jedhan andurusii obboleessii nu fuudhee deemu nutti meera saawud arabiyaani araboonni dubartoota hin sodaatti dubartoota hin xuxxu hin sodaatinaa nuun jedhee nutti dubbatee ragatii ta'ee fi naniyya callisee dhumanii yeroo isaan dhiira keenya kana rukutanii kuffisanii yeroo isaanii waan barbaadan godhani hunduma isaa fiigee dhaqee qawwee harkatti qabadha maaliif yeroo na rukutanis dhimma koo miti dubartii interpreetera taatee afaan naayitu sanaaf isaan nan dhaga'anii ani isaan hin dhaga'u maal jettii jedhanii gaafatuun maal sin godhan hin rukutinaa dhiira keenya harka keessan keessa jiru already sintu abbaatti ta'ee jira maal godhettanii immoo rukuttu already harka keessan keessa qabdanii jirtu amma immoo maaliif rukuttu jedhee yeroon iyyuu itti himti obboleettiin kun nan dhaggeeffatu nan tuqane akka isheen naaf sodaatti turte naaf hin sodaatin yoo rukutanis naa rukutanii kunis jireenya miti kana jiraachuurra iyyuu du'a wayyaa kunis du'a jedheen obboleettii kanatti dubbadhan ture obboleettii kana dhittanii
booddee yeroo isaan filmaata kana nuuf kennan dubartootaan iyyaa hundi keessan hedhaa iyyaa obboloonni keessan yeroo isin biratti akkas ta'an isin immoo cal jettanii dhaggeeffatanii hin deemnan jedhina inni koo abbaa manaa keenya nagaa sila abbaa manaa keenya dhiifnee hin deemnu jedhaati iyyaan iyyana jedheen wadheen iyye yeroon iyyuu maal taate lenna obboloonni sunis na sodaatanii na duukaa iyyuu jalqaban abbootii manaa keenya abbaa ijoollee keenya somneeti gaa wantichi abbaa ijoollee keenya akkamitti dhiifnee deemna akka isaan ta'an yoo isaan hin fixxan isaan ejjennu fixaa jettee iyyiti jedhanii itti himte dubartattiin ennaan tole gaa dhiisaa hin iyyina isin deebifna gara oddoo keessanitti lafa isin fuunetti isin deebifna abbaamotii manaa keessanii wajjiniin milkaa jedhanii makiinaatti nu deebisanii achi nu deebisan sana booddee dhiironni keenya baay'ee rukutamanii baay'ee miidhamanii akka malee rukuttaa gudeeda isaanii gidduu dhadhaamaniin ilaallattee warri yamanii yeroo dhiira keenya rukuttu ilaallattee gudeeda isaanii gidduu malee hin rukuttu beetti billiitii dheeraa baattee akka lafa dhibee dhiiraa utuu beettu dadhabbii sana kee rukuttee isaan gaggabsiti yeroo ammaa isa kanaafi halkan sana dhannee iddoo isheen nu deebiste sana bullee borumtaasaas imala keenya hin jalqabne miila keenyaan deemsa poolisii Saawud Arabiyaa wajjiniin egaa dimbararraa amammoo qabsoo kan biraa jalqabne galgala deemaa poolisiin jalaa dhokachaa makiinaa jala gommaa makiinaa jala dhokachaa muka jala dhokachaa deemaa bullaa minaan hin jiru bishaan hin jiru saantiif hin jiru guyyaa muka jala caakkaa qurupheen waan bineensonni garaagarii bofi garaagarii nurra utaalaa wala dhokannee caakkaa jala mataa kaawwannee oolla akka kanattiin Saawud Arabiyaa naannoo 7 karaa kanarra jooruudhaan galuu dandeenya. Namichi nu fuudhee deemu dhaqee bishaan minaan nu argatee kadhatee fidee nu nyaachisaa akka kanatti achi galle. Kanas immoo Waaqayyo unna nuuf ta'ee anatu hin taane Waaqayyo unna naaf ta'e na gargaaree yeroo an akka kana dubbadhu akka isaan nan xunne godhe maqaa Waaqayyo olaanaa. Isatina kote imefitu misana bega fala valitu Lubuko chiteta dora sifankena mito sagarara Isatina kote imefitu misana bega fala valitu Lubuko chiteta dora sifatu mito nigarara Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin